Akan jirtan alamanan nama mati watin kabjamto tadawwato ta OMN du ijo saati kanaaf kubanne dhahanne sanittimna Muhammad Fantaletim warana bilisummaa Oromoo torbe wansadan dabran warana mootummaa hedduu fixuu fi injifachuu beeksiseem woboon warana torbe sadan dabran dirree warana ture ilaalchisuun ibsa baasen ofirraa ittisuurraa gara haleelanii balleessutti cehuu himeem warana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Booranaa Areerottiim godina Gujii aanaalee akka Gooroo Doolaam Sabbaa Buruu Adoolaa Reeddee Liiban Galaanaam Waadara Gumeel Dalloo fi Bulee Horaatti injifannoo gonfachuu addeesseem zoonii giddu galeessatti ammoo Shawaa Kaabaa aanaa Dagamii fi Hidhabuu Abooteem Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti injifannoo galmeessuu ibsicha keessatti eeree jiraam waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waraana PP irratti taasiseen meeshaalee waraanaa hedduu booji'uus beeksisee jiraam. Warana bilisummaa Oromoo lolaqindaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaatiin irratti banameen injifannoon irra aanaa jiraachuu beeksiseem waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kan Shawaa Bahaa keessan sosso'uun lola guyyaa kaleessa fiidheen gaddaanaa boosetti geggeeffameen waraana mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu ibseem waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessa kanaan qabatamaan magaalaa Olancitii Boolee fi Doonii jedhaman to'achuun hawaasa naannichaa dhiittaa humnoota mootummaarraa bilisa baasuu addeesseem waraanni mootummaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhabuun magaalota sadan eeraman gadhiisee bahu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo dila addunyaa Odaa Tarbii himanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bulchiinsa aanaa Amuruu namoonni 20 caalan humna shoror keessaa faannootiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuu beeksiseem itti gaafatamaa waajjira sodaa balaa aanaa Amuruu obbo Garbii Gammachuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti akka himanitti humnoonni shoror keessoota faannoo uummata balaa cimaa keessa buusanii jiru aanaa Amuruutti namoonni gandoota 18 irraa buqqaafaman deeggarsa midhaan nyaataa fi uffataa malee dirree qubatanii akka jiran himatu humnoonni shoror keessoota Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsuun haleellaa raawwataniin aanota godinaalee Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas Shawaa Lixaa Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaatti uummanni dararaa hammaataaf saaxilamee akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Humni shoror keessaa faannoo amma haleellaa biraaf of qopheessaa jira jedhan Oromoonni Walloo humni shoror keessaa kun kutaalee naannoo Amaaraa garaagaraarraa wal funaanee nu marsee jira jedhu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii farra yaada isaanii kennan humni shoror keessaa kun naannoo qe'ee keenyatti dhufee mishigii qotataa jira jedhanii jiru abbaan gadaa Walloo fi hoggansi Oromoo naannichaa tokko yaada kennaniin uummata nagaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu maxxansee waraanuuf faannoon socho'aa jira jedhan hoggansi naannoo Amaaraas gareen shoror keessaa faannoo waraana Oromoo Walloo irratti banu oduma beeku uummata nagaan waraana bilisummaa Oromoo jedhee dubbii gara maksa jedhamee uummataan komatamee jira. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti duulli saamicha lafaa dabballoota mootummaatiin jiraattota irratti geggeeffamaa jiraachuun ibsameem jiraattonni har'aa OMN yaada isaanii kennan dabballoonni mootummaa lafa waggootaaf keessa jiraachaa turre mana nurratti diiganii laficha abbootii qabeenyaaf gurguraa jiru jedhuun abbaa mooraa hojii muuziqaa fi giddugala bashannanaa wal malee jedhamu akka ta'an kan himan obbo Mansiisaa Booji'aa manni fi iddoon hojii isaanii waggaa 16 keessa turan kaleessa jira diigamu komatum obbo Mansiisaan hojii muuziqaa kanaan dura magaalaa Finfinneetti mana muuziqaa Finfinnee jedhamu bananii hojjechaa turan garasitti babal'isanii hojjechuuf lafa marraa diigame seeraan fudhachuu ragaa dokumentii akka qaban himanii jiru dhimma kanarratti waan bulchiinsi magaalaa Burraayyuu jedhe akkuma arganneen isin biraan geenya. Bulchiinsi yeroo Tigraay keessatti hoggansa taasifamuun kan muudamanii hojjetaa turan obbo Abrahaa Dastaa Bilxiginnaan diina uummata Tigraay jedhan yeroo dheeraaf adda bilisa baasaa uummata Tigraay mormaa kan turan obbo Abrahaa Dastaa addichi uummata Tigraay cunqursullee akka Bilxiginnaa hin ajjeefne jedhan badaa ta'uu saddi bilisa baasaa uummata Tigraay kan Tigraay ta'uu eeranii Bilxiginnaan garuu alagaa otoo argate uummata Tigraay balleessuu jedhan paartiin Bilxiginnaa Tigraay seenurraa adda bilisa baasaa uummata Tigraay umrii guutuu uummata Tigraay yoo bulche fedha jedhanii jiru obbo Abrahaa Dastaa. Rakkoleen yeroo ammaa mul'ataa jiran hin furaman taanaan lolatti seenuuf akka dirqamu mootummaan Tigraay akeekkachiiseem mootummaan Tigraay xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreesseen uggurrii fi gaaga'amni namoomaa yeroo ammaa mul'ataa jiru hin furamu taanaan mootummaan Tigraay humna waraanaan furuuf akka dirqamu beeksiseem Tigraay ugguraa yeroo dheeraa jala jiraachuu fi tajaajiloonni bu'uuraa cufamuun gadadoo uummata Tigraay hammeessee jira jedheem mootummaan Tigraay gargaarsi gahaan dhufaa hin jiru wayita jedhu mootummaan federaalaa immoo karaan banaa ta'uu beeksiseem mootummaan Tigraay fi kan federaalaa gargaarsi namoomaa haa dhaqqabu jechuun waraana akka dhaaban kophaatti beeksisuun isaanii ni yaadatama. Ijoon keenya kana fakkaata
ولنا أدوك إنيا dilee keessaa argattu ammas itti qophiilee OMN wajjin yeroo gaarii qabaadha.